dhugaa baachuun tokkoon roobdii niitii baachuun tokkoon teessi mana baachuu tokkoon seene tuwwee baachuu tokko dhaabdee marqaa baachuu tokko baastee takkan baacnee takkan nyaanne utuu baacnee takka nyaannuu hin dhufe baangal majaaree kan gaaddidduu mana caalee harka tokkoon buta baata harka tokkoon guca baata buta isaatiin na butuu fi guca isaatiin na gubuu fi dubartiin mana wallaaltu gola gaangee xobna gootee balfaa garbuun irra buustee qicaa daadhiinatti guurtee achi ka'een finxiriire akka harree soolsi ciniineedha. Isaan kun walaloo warra nuyi boodii jennee moggaasuu dandeenyudha jechaadha. Gara biraa ribaaldeedha fakkeenyaa fi qomoo walaloo kanaas akkuma isa kanaan duraa waa'ee dhiiraaf dubartiiti haa ta'u maleessa inni kun xinnoo ishee isan of ukkaamse sanarraa kaasa. Fakkeenyaa fi dhiifama naa godhaa maal nama natti jaarsa miinaan jechuu dandeessu yoon kana dubbisu. Yoon barbarree laga dhaabee sangaan badee keessan dheeduu yoon jarjaree bira baasee harkaan qabdee keessan keessu heedha. Yookaan sirba Haayiluu Disaasaa yoo yaadattu ta'e mucaa bareedduu sana dubbisanii siree faamilii irratti kuffisanii akka muuzii irraa qoncisanii akka warra garii baatu irraa shubbisanii yoo kanaan achi immoo inni fakkeenyaa fi hinaaffaanii micciiree qabeenii yoo bariiteen saawwa yaastee dafinee na yaastu gaangee yoo nama yaaddee muujalee na nyaattu waan keedha. Isaan kun hundumtuu isa Salamoon dhiyeesse sanaa fi afaan Oromoo kana hundumaa horeera sani jedhe fakkeenya akka ta'uufani malee isin fuuldura dhaabbadhee jaarsa salphaa ta'uuf miti. Gara biraatti isinii dabaluudhaaf mucaa boddosee jakuullee jedhee sossobeena fuudhee birriin okkotee shan guutee jedhee sossobeena fuudhee yeroon okkotee harka kaa'u barariin ukoona guutee yeroon boorsaasaa harka kaa'u rigaa 55 fuudhee kan na dhibe kan haadha isaatii sabbata mudhii irraa na hiiktee ilma ishee gannatti dhiistee isaaf hin dubbisu. Adubbifamu sabbata mudhii irraa na hiiktee ilma ishee gannatti dhiiste agguudduu lafatti dhiibee haduutuuf natti gannatti dhiibee ani hin duune galata waaqii wantichoo safara isaati ciiseen ilaale karaatu turee mi'aa akka baaduetti. Inni irrooti kede beetu biyya kana jiraanna biyya Neezerlaandi jiraanna biyya dimokiraasiin harka dhibba keessa dhibbarrattu waa muraasa dabalatudha. Isa irrooti jedhamu maal akka inni ta'e isinitti mun barbaachisan natti fakkaanne garuu Oromoo wanta sana qabaayiidha. Afaan Oromoo keessa waan akkasii jiraay yoo jechuu yoo baruu barbaanne fakkeenyaaf tokko isinii kennuu nan danda'a. Laki baa qalbii sireen naan cabdi sireen koo siree sooyyamaa obboon koo galee dheekkamaa laki baa qalbii kuni isa irrooti jedhu sana walumatti qabaatti Oromoon qoosaa qabaayii ni jennee gaafanne egaa kunumti mataan isaa qoosaa ta'uu danda'a garuu waa tokkoon isinitti hima qoosaa durii qotee bulaa biratti odeeffaman ijoollee qotee bulaati baay'een keenya gaxariitti guddanne baadiyyaatti guddanne waa baay'ee dhageenya inni baadiyyaatti dubbatamu sa magaalaatti dubbatamuuf badaa mi'aawta inni magaalaa keessaa immoo sa baadiyyaatiif badaayyuu mi'aawta garuu tokkoon isinitti hima yookaan lamaan tokko qoosaa duriiti
abbaa faadatu maa isaaniitti jiru yu mucaa gurguraan tokko ulaa baneetti seena jennaani afaanii mi'aawu afaan ijoolleetiin abbaa maal hojjettaa innaan haadha kee jilbishee dhukkubnaan jilba kootiin sukkuumaa fi jiraa jedheen mucaan deebii kan argatee gara hasaasaatti fiige deebi'ee guyyaa kaan isaanii taa'ee irbaata eeggatutti mucaan dhufee abbaa hamma irbaanni qaqqabutti ayyeedhaaf kaatee jilba keetiin jilba isheen sukkuumtuu fi jedhe gara biraas ni dabalee abbaa warraa fi haadha warraati haati warraa dhukkubsatanii sireerra waggaa yeroo baay'ee turaniiru gaaf tokko akka fedhettuu lafaa kaanii biddeen wayii qopheessanii fi nyaachisuuf jedhanii ennaani gamaaf gamana bidda gamaaf gamana tuutaanii haati warraa akkuma fedhettuu gad jedhanii too bidda fuufanii gad jedhnaan abbaa manaa qaami isaa daaraa tuqee argu maali abbaa warraa koo hundattuu fayyitee naman taatu jettanii daaraa keessa suuqtanii jennaan namichi anoosi dhukkuba hedheeni malee kaanee waa yaalluuree hedhee gaafannaa waan qoricha ta'u beekuu hiikaa malee itteedhan qoosaa jabana kanaa ammoo ijoolleen yaanni wal godhan yoo isinitti mee tokkotu lama ta'anii wal bira ta'anii to'a isaaniitti inni tokko amuummata inni tokko amuummannaan inni taa'ee ilaalu afaan isaa keessa quba kaa'e maala keetti afaan koo keessa quba keessa naan sittuun biin malee maaltu si dhibee jedheen namichi tokko moosoba jaallataa jedhanii booddee adamoo dhaqeen galee dheetii maal ajjeesteen naan kurupheen xiyyiitiidhaan dha'ee eessa ishee dhoofteen naan miilla isheef mataa ishee walitti rukuteedha maal naman akkam gooteetti miilla isheef mataa ishee walitti rukutteen naan miilla ishee ol kaastee gurra ishee huqqatti turteedha isaan kun hundumtuu qoosaadha kanaaf oromoon qoosaa qabaachuufani kan hundumaa kan inni isiniin jechaa jiru garuu qoosaan oromoo bifa kamiin of mul'isaasa jennuufi bifa walaloon bifa geerarsaan bifa mammaaksaan bifa weedduu cidhaan bifa weedduu da'umsaan bifa holootiin akkasumas afoolaan akkasumas saadoodhaan ani hammanatu natti mul'ate warri dubbii kana gadi fageessanii qorachuu barbaadan kana caalaa saaxila baasuu danda'u natti fakkaata egaa akkuma beennu akka sirna gadaatti namni umriidhaanitti gulantaa umriitiin hiramee deema ijoolleen gara waggaa 8 gadii jiran akkuma beektan abidda bira ta'anii taphatu ibboo taphachuu jira ibboon teenii taphachuu jira mock fights yookaan mock drama adda addaa kana hojjechuutu jira achi keessaas fakkeenya baay'ee isinitti himuu nan danda'a garuu muraasa isinii kennuudhaaf ibboo yeroo taphatan fakkeenyaaf arrabsoo isaan wal arrabsantu jiru utuuni arrabsicha isiniin kenniniin fuuldura biyya Ameerikaanii fi biyya Ingilizii faa kana keessa waggaa dhibboota 2 darban kana keessa wanta developii godhan popular culture keessa roast comedy wanta jedhamu tokko jira roast comedy kun wal qoccoluu keechaati qoccolloodha wal aarsuu garuu warra kuttaatti deemu walitti kolfuudha nama ofitti kofalchiisuudha jechaadha ijoolleen keenya wanta akkasii kana abidda biraatti taphachuutti kaati roast comedy kana fakkeenyaaf ibboo gaafata ibboo deebisuu dadhaba dhugiittiin jedhe yookaan iddoo kaanitti immoo akka jedhamutti biyya naa kenneedha biyya kennaaf yeroo sana utuu deebiin deebisanii fuuldura arrabsootu jira akkas miti arrabsoon sun maal fa'i yaadattu dhugii yoo jedhe dhugee baqsaa bulee baddaa'edha kan koo madaadatti kan kee qadaadatti kan koo madaala fayyaatti kan kee qadaada cabaatti irraan gadee kaadhu bofa diimaa nyaadhu gufuu gugguuftuu jala bahitu dhudhuuftuu ganna bahi handaqii irra ciise albaatii gadhiisi dhagaa tooraa ta'e bifaan hoolaa ta'e dhagaa tarree ta'e bifaan harree ta'e eelee jala loyi haadha kee harkaa dhoyi shumburaa manaa gadii gungumaa manaa badeedha abbayyii duuba qilxuu albee fuula dhiqqoo jedhee arrabsa mucaa eega akkas jedhee arrabse amma gaanii aarseeraanii wal aarsaniiru kuni kompitiishinii sana borii akka mo'amne kittibaatii siifa ta'uu jechaasaati
iree testing jedhu warri faranjii. Achi booddee reconcile gochuu qabu. Kanaan nafu dubbiin safuun cabeera arrabseeraani kanaan nafu safuu sana deebisee ijaaruu qaba. Maal jedha fardin dannabsu an kana caalaa sin arrabsu waraabessi adda booqaa siyaas hallaqsu deebiinsaa kana dhaayidheetti hima. Okay? Kuni abidda biratti isa ibboodhaaf taphatamu. Yoo kanaan achi immoo ijoolleen lama abidda bira ta'anii wanti taphatan tokko jira. Kottu adamoodhaan naayidhu warra guddaarraa warra hangafarraa baranii jechaadha. Gafarsa ajjeesanii galu warri guguddaan arba ajjeesu leenca ajjeesu hin geeraru. Ijoolleenis isaaniin akkeessuudhaani kottu adamoodhaan naayidhu. Inni tokko naqoedha fakkeenyaaf maqaan isaa abbaa bookaatee himi. Achi hin geeraranni tokko ajjeesee hin galeedhee geerara mucaan waggaa 8 jechaadha. Maal jedhee geerara? Abbaa bookaa gadhitti mana kee boroo taa'ii gaayyaa kee huuffee kaa'ii anillee ajjeesee hin galee kan hin ajjeesetti iyyuu qurquraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gemmi abiddaa gamatti nama taa'u biratti boojjitoo masas godheen adda isaa basaq godheedha hantuuta ajjeesee jechaadha sini galee. Kun ijoollummaatti isa taphatamu. Guguddaa ta'anii waggaa 8 waggaa 18tti adamuu dhaqanii namni tokko fakkeenyaaf booyyeedhuma ajjeesee wanni fokkora baay'ise yoo dhagaanii itti qoosu namicha sanatti. Maaliif warri fokkoru silaa warri geeraru warra arba leenca ajjeesedha namni tokko booyyee yookaan kuruphee yookaan bosonuu ajjeesee hammuma sana baannachuu qaba isinitti fakkaata. Kanaaf namichas akkas ta'u kanatti maal jedhuuni maal jedhe abaluu jedhu fakkeenyaaf Tolasaa dhawotee maqaan isaa maal jedhe Tolasaan gaafa booyyee ajjeesee jedhu. Inna geenyaatu waa inni jedhu maal jedhee geerare yaa jedhu lafa dabootti akkas jedhu jechaan ittiin jiruu hojjechuudhaaf qoosaadhaan of jajjabeessuuf. Geeshoo jala gugadheen eeboon lama tumadhee gaafa laddaa waraane akka arbaa caraane hamma gafarsaa gaa gogaansaa farsaa ta'a kalaadaa qacaqqacee qaatana bajabbaje afaansaa kalaadaadha amaaraaf asaamaadha jedhu akkas jedhee geerareetti hin jedhu. Hin jenne namichi isaanumatu kireetii godhee akkasitti hin jedhee aarsaa roast comedy inni nuyi jennus waan akkasiiti jechaadha. Egaa jiran warqeen harkaa qaba nama sibiilaatiif. Aadaa keenyatti simnee ijaa hubachuu dadhabne nuyi kanan qabnu jennee isaan immoo maal qabu nuun jedhan dhuguma maal qabna nuun qabnu isintu beeka malee warra kaaniin akka jechuu jechaadha. Kanarraa Waaqayyoon waa oolchu qabna waan baay'ee qabna. Fakkeenyaaf weedduu cidhaa keessatti yeroo wal arrabsanii nuyi durbeen keenya nu durbeen waayyuu yoo bishaan dhaqne yoo qoraan dhaqne yoo dhiira garree karaarraa gorree mee darbaa jennaa jedhu. Garuu durbeen isaan sanaa jedhu durbeen warra abaluu yoo bishaan dhaqxe yoo qoraan dhaqxe yoo dhiira garte kosorruu jetti olgorruu jetti soqolluu jetti hudumaa jetti maal hin dhumaa jetti. Yoo kanaan achi immoo yeroo isaanii bakka wal fuudhanii galanii bakka dhaquuf malan sana galgala sana yeroo dhaqanii utuma intalli waa tokko iyyuu godhin maa jedhanii aarsuuni muka qottoo xiyyee akkati qophoofte obboon hin qophoofne lukan sochoosiyyee ittiin jedhu. Mammaaksaanis jira. Mammaaksaanis wanti nama kofalchiisan baay'eetu jira. Nama kofalchiisaa wanta ergaa dabarsan fakkeenyaaf laftis baheessa jette jaartiin siree irraa kufteedhan kun mammaaksadha. Waa kaa'uun hin badu jette jaartiin durbummaan hafteedhan kunis mammaaksadha. Kaleessa nannana qabanii har'a huba qoonqoo namurani anoo qunxuraan dhume jette intalleedhan. Hiddi ka'ee hiddan beeku ijoollee garaa gara naa eegaa jette jaartiin jedhan. Isiniin galle mini? Isinii galeera shoo? Akkas ollaa gaafadhaa. Wal dha'ee na dha'aa jedhe namichi gabaa baqateedhan. Lafattuu natti gamaanii kooraasii olitti yaabaa jedhe namichi jedhan waaqaan jechuusaati. Egaa kanarraan waggaa 8 al tokko yaadatti yoo ta'e yookaan warra dubbistanii beektanii buttaa wanti qalan jira bara buttaa gaafa buttaa san waggaa 8tti al tokko jaarsi yeroo inni itti safuu cabsuudha.
safuun sun hartuma isaa wanta dhagaamee hin beekne jedhu haadha manaa isaatiin yookaan dubartii ollaatiin wanta inni jedhu wanta gurri namaa hin fudhannedha. Ammatti amma yeroo yaadnutti jechuufan yoomi kan kana saalfachuutti kaana eega amantee bakkeedhaa dhufan kana fudhachuutti kaana amantee islaamaa amantee kiristaanaa eega fudhachuutti kaanne wanti kun safuudha kun akkasiin jedhamu jechuutti kaana. Haa ta'u malee yeroo sanatti waggaa 8 al tokko akka garaa isaanii dubbatu jaarsoliin jaartii jechaadha. Maaf akkas godhu jedhamee yeroo jaarsolii bulan gaafannu sababi isaan kana godhanii fi yoo nuyi kana goonu ta'e dargaggeessatu intala sodaata leeyyaa qaanaa kanneetii sodaatu waada shan fakkaatu sayidhan beektu akkas jechaadha. Kormatu goromsa leeyyaa qaanaa generational continuity tu citaa boqqollootu sandaabu xaafiitiin daraaru yoo nu akkasiin goonu ta'e dhaniitii sodaatu jedhama. Egaani ammaaf nagaa hedduu galatoomaa. Get it.